Kofiyaa gurraacha akka silxee tana sirra kaatee kaaree daarii xiqqoo qabu tokko halkan irriba nu dhooge nyar hoolaan Sumaalee sun president the kestashet so Ingiliff ya biyyiyyuu waan goone ka gaaf birjaayisatuma belli salaam irratti qara'aa ture intaa Ingiliffaa miti kan madalagu hoolota dhageettan isin himna amma jayyidan isin himna jayyidan isin mooyuun mangistiin baye Joe Biden dhufe isin wajjin lole isin mooyuun kun 100% waziyaada biidhnillahi biquwwatillahi insha Allah hoolotiin akkanaan hin mar'atina Facebook kanarra baatanii Abichuu lolatti gadi bahe kuni cabnana keessani malee jabeennaa mi bar waraana kuma 100 fi way maal gootanii mangisti 4 kiiloo gadi baafta yoo jedhanii isin gaafatan deebiin qabdanii bar deebiin qabda kun mangisti nuttu gadi baase so jarri dhuftee balbalanatti an kokka'in saarama kana keessatti akka gadaa fi kanatti yoo daarul akiraa deeme Itoophiyaa innaatee jecha hiwatee jecha shahiidee yoo ta'e fi sabilillah torgin bari wada fiti wada tachi fi sabilillah hana adkhulul janna Ethiopia la tarik Ethiopia barat Oromo awwal Ethiopia tana wallahi alazim tarik isi kale qara Instagram yo amman isinitti men machoytani beita sida wana kanat tujira jettan wallahi alazim sun digamun da 100% waziyada ibarra ibakuni jala sararame be warri hoolotii Sumaalee warri wal jala yaa'u Abichuu jedhee jala yaa'u amma dhufe hoolotii Laayiberiyaa finne takkattiin hin jirtu hoolotii Sumaalee amma dhufte wallahi mataan jabaattu kun amma meeshaa addaa nu barbaachisa hoolota Sumaalee kan amma dhufe kana meeshaa wayii soqee dhufa yoo naachi amma Kuuriyaa bira yoo dhaqu Kuuree Shamaliyaa aslaa hidrooloojiyaa hoolota Sumaalee tanaan dha'u baasa jedhee hin fayyadu naan jedhan amma meeshaa teknooloojii hammayyaa dawlaa uumtu wayii bira dhaqee hoolota Sumaalee amma dhufte tun kaxara iyyansarratti kaxara taayitaa wayii harkaan qabdu jedha ganaa maagalgala laayibii kanarra teettee hirriba nu dhoggite shamara teen hirriba dhoggite dhiira hirriba dhoggite hoolota Sumaalee kana biidhnillahi biquwwat hana isinirraa dammara kallu indi jayyidan amma hoolota Sumaaleetiin jala qabee beekan mataa takkaan fide jedhe akkatti ani isii rukutaa bada abirul qarra lan saaruka addunyaa kanarra bararee Washington dha'u kanatti gadi dhiisalaan kan mana isii wayita jaartii jala isiin teettu kana hollattu Abu Mus'ab jettu daqiiqaan Abu Mus'ab tokko galee dhiyoo tana Shaashamannetti ka badhaadhinaa lolu tokko wallahi halkan rafee qabu jedhaan faannoo dhibeetti taateedha faannoo miti mucaarafi maal taate mucaarafi faannoo hirribni xiqqoolitti deemnaan faannoo dhukka irraa kaafteedha naafxanyoon jechuudha hirriba dhoggiteedha mucaa xiqqoo ija walitti qaba dhabbee bira dhafe faannoo yoo isin Abu Mus'ab hin jedhin warri hoolota Sumaalee warri eegee gurguddatu hoolota Sumaalee fakkaatu kun kaasiyaatan satarawna bi ummi ayunikum ijatee saniin argitan durarraa hesinee jirra Facebook kanarraa hin dubbannu waan qabxi qaf dubbannee tarra eega ila tokkoma mallayyoo Abichuu asirra fidee dhufe miskiina wallahi ilaati rabbi isinaa qarqaaru akkami isiniin jedha ree isiniin jedhu rabbi isiniin qarqaaru wallahi mootummaa buunee maal abbo yaani kun maasiyaadha maaltu mangistii lolatti naqa zulmi wallahi haga ar'anatti tolle takkaanatti hin tolle ana fuunee mangistii lolatti naqxe amma Oromoon tiyya bakka jirtan hunda jaartiidhaan mangistii lolatti naquu qabna kan istiraatiijii sammuu keessaniin uumtan isintu beeka dhageettanii Oromoo waan isinii dhaamu tokko narraa fuutanii
hoolota Somaalee halkanii guyyaa iyyitu jala deemtanii laayik sheerin godhinaa fi ka azaabni rabbii ka duniyaa ka itti bu'e hoolota Somaalee wallahi cinqaa isiin keessa jirtu suufa gariifaa suufa itti godhe suufaan sodaachisa kaarabaatti itti cik godhe Abichuu irra kaayatee arsii bar taasa waa'ee qabsoo waa'ee maalii waa'ee oppidiyoo waa'ee maalii hoolota Somaalee dhagaa Amerikaa jiraatte Awurooppaa jiraatte Asiyaa jiraatte nagalchu naga isii suufa godhachuu dhiisiiti naga uffata satellaayitiin samaawaata keessa baatu raashii irraa yoo fuutee godhatte asii sisseenuun sinii galaawi Bruce yaadadhamee karate isa akkas ija isin keessaa guuruuf amma waa xiqqootu hafe jajjitan kun jajjitan akkatti ofirraa dhoogitu si beeka suufni amma suufni isaraam mallayyonnaa wada xoorgin baarii qofattu dalaga hayy wallahi har'a natti tole hoyta isaa argisan saaraa san keessatti nihaayiin isaa ammoo maal akka taatu سترون بأعينكم إجا كيساني أرجتن إناتي فكري أباتي تايتو ميليكي أمباسي باباسي أي سرامي سرطانال بس نتو دلاكي سيران على ديمتن نجازيني هولد سومالي والله سومالي نجازيني ما جيدا هنا والله قديان كيسن دوماتي جرا مالي فكنا جت ابو مصعب جتنيمي تقارير متا كنا قبو سنتچ كنه سنو باسا سنو باسو Abichuu miti abbaan fedhe yoo bahe yoo na achi qadiyyaan isaanii intaha. Egaa warroonni gariin ka Oromoo miidiyaa afaan Arab irratti dhiyaatan isin laalla jayyitan. Isin laalla waa kijiba isin kijibdan kana hunda isaa shokolaataa mitinu. Fadaa caalamaa hunda jala deemnee laalla. Warra qabsoo Itoophiyaattu wayyaanee Tigraay itti galchee jettanii dubbatan. Qabsoon ummata Itoophiyaa osoo qabsoon ummata Itoophiyaa wayyaanee Tigraay itti galchine maal goonaa ganama galgala iyyine shokolaataadhaan. Eegas isin harkatti qabde Tigreemmaan Tigree wajjin dhiyaatan jayyidan ni beeka kaan. Qabsoo ummata Itoophiyaan jedhin ati ummata Oromooti qabsoo shaabii Oromoo jedhe. Wallahi al-azim jayyidan. Akkana itiraafa nu seente Tigreenu qabsoo ummata Oromootu Tigraay nu galche jedheen eegasi akkatti ati irraa deebitellee argee jira taankii baga irraa deebite baga Tigree sunillee si qabe Suudaanii taankuu Tigreen qabde sun wallahi qabsoo ummata Itoophiyaa osoo taate maal godhuu cinqabna.